Nama guutummaa biyyaa keessatti maqaan isaa ol kaafamee odeeffame Jaal Marroon eenyu? Artistoota baay'ee fuula isaanii ilaaluun artistiidha jechuu dandeessa. Weellistootas akkasuma. Garuu nama kana ilaalte hojii isaa tilmaamnaan hiddi dhaloota kee morfattuu faana wal qabata jedhee naman ta'uu baannaan weellisaa reegeeti yookaan aktarii Holiiwuud jechaa ooluu keeti. Inni garuu kana hunda keessaan qabu. Feetu fiilmiin ilaalayyuu dhokaasa inni dhokaasee gadi. Sirba reegee yerooma dhaggeeffatu iyyuu hin qabu. Mucaan raastaan kun fiilmis sirbas keessaan qabu. Isa aartii osoo hin taane kan waan qabsoodha. Uummata isaaf jedhee barumsa isaa dhiisee bosona filate. Maqaan isaas akkuma bifa isaa bareeda. Jaal Marroo. Garuu maatiin isaa yeroo dhalate maqaa isaan baasaniifi Kumsaa Dirribaa ture. Inni garuu lammii isaaf jedhee qorra filatee bilisummaa barbaacha gaafa bosona seene maqaan isaa Jaal Marroo jedhame. Jaal Marroon akkuma qabsaa'ota kaanii Itoophiyaa keessatti garee tokkoon akka bilisa baasuuf qabsaa'utti yoo deeggaramu, garee kaaniin immoo akka shororkeessaatti ilaalama. Kaan qabsaa'aa mirga dhala namaati jedhuun, kaan immoo Boko Haram Itoophiyaati jedhuun. Garuu mucaan bifti isaa dorgomaa bareedinaa fakkaatu kun yuunivarsiitii irraa kobbee isaa lafa kaa'ee gaafa bosona seene rasaasa qabatee seene faana dhugaan akka jirtu ni beeka ture. Kanaaf utuu manni haadha isaa hawwisiisuu dhaloonni dhufu miidhamuu isaarra har'a ani miidhamuu naaf wayya jedhee bosona mana isaa godhate. Waggaa 16 kana Jaal Marroon akkamittiin qabsootti dabalame? Biyya isaarraa ari'atamee akkamittiin Yuugaandaatti hidhame? Guyyoota muraasaan dura mootummaan neetworkii cufee waraanuuf yoo yaalayyuu homtuu hin taane warri dhufanis akkuma dhufaniin dhadhaa abidda buute ta'aniiru. Maqalee deemeera kan jedhamus sobaa ani asuma buna Wallaggaa jalan ture jedhee hamma BBC Afaan Oromootti ibsa inni kenneetti qabannee dhiyaanneerraa nu hordofaa. 1996 Yuunivarsiitiin Finfinnee manaajimentiin barattoota filatee yeroo galmeessaa ture. Waggaa muraasaan booda waraana mataasaa kan uummate Jaal Marroon keessa jiraachuusaa hin tilmaamne ture. Achuma Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti bara 1996 jalqabee yeroo hiriira mormii bahaa ture waggaa tokkoffaasaa ture. Haala kanaan itti fufee bara 1998 uummata Oromoon gaggeeffamaa kan ture fincila diddaa gabrummaa hordofuun yeroo mootummaan hidhaa ture. Jaal Marroon Yuunivarsiitii Finfinnee nagaatti jechuun gara Booranaatti fuula isaa naanneffatee deemsa jalqabe. Jireenyi gabrummaa naga'e kan jedhe Marroon asis achis osoo hin jedhin waraanatti dabalame. Kan inni itti makame immoo ABO yookaan adda bilisa baasaa uummata Oromoo ture. Garuu baay'ee osoo hin turiin deebi'ee Finfinnee jette. Garuu Marroonni kun Marroo isa dura Finfinnee keessa ture hin turre. Marroonni kun waraana maqaan qofa beeku ture. Amma garuu shaakala isaa fudhateera. Qubni isaa qawwee faana wal bareera. Utuu fuullaa fuula wal loltee utuu humna hin baasin akkamittiin akka lafas nyaachisu barateera. Gara Finfinneetti erga deebi'ee booda qeerroo bilisummaa jedhamuun maqaa dhoksaan kan beekamu itti dabalame. Utuu baay'een turiin mootummaan neetworkii isaanii ciruun ajajaa olaanaa kan ture Tasfaa'uun Camadaa fi Masfiin Abbabee gaafa hidhu Marroon Finfinnee dhiisee gara kibbaatti baqate. Amma garuu gara uummata afaan isaa dubbatuutti hin turre kan inni baqate. Daangaa biyyoota lamaanii darbee biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobii ture kan inni buufate. Achi garuu baay'ee osoo hin turiin waamicha ABO'n godheefiin gara Booranaatti deebi'e. Amma garuu ifatti waraana ABO'tti dabalame. Akka kanaatti ture Jaal Marroon ammaa kana late. Bara 2001 kan uumame waldhabdee keessa ABO'n gaafa hiramu Jeneraal Kamaal Galchuun kan hoogganamu karaa kibbaa waraana ABO turan faana wal arge. Garuu waraana guddaa mootummaan godheen waraanni achiin jiru mo'ame. Jaal Marroonis Ugaandaatti baqate. Mootummaan Itoophiyaa Ugaandaan Jaal Marroo dabarsitee akka kennituuf yaalii ishiin goote hin milkoofneef. Seera Ugaandaan murtoon itti murtaa'ee waggaa tokkoof ji'a 6 hidhamee mootummaan Ugaandaas balbala mana hidhaa banee hidhaa keetu murteettaa gara barbaaddetti deemi gaafa jedhuun Marroon biyya isaatii ala iddoo ejjete biyya sadaffaa gara Eertiraatti deeme. Yeroo sana egaa Abiyyifaas hin dhufne, Araaris hin taane, Noobeelis hin karoorfamne. Mootummaa Itoophiyaa kan morme Eertiraan baga nagaan dhufte jettee simachaa kan turte. Marroonis erga gara Eertiraa deemee qilleensa nagaa hafuura baafachaa achi kan turan hooggantoota warra ABO faana wal arge. Yeroon achi ture biyya keessatti rakkoon guddaa uumame. Yeroo san ajajaa karaa dhiyaa fi koomaandara kan turan amma muummicha ministeeraa kan ta'e Dr. Abiy mootummaa irraa fuudhee ragaa
laachaafi ture kan jedhamu Laggasaa Wagii ajjeefame. Waraannafis manca'an. Taateen kun garuu Marroof karaa bane. Biyyaa ergi bahee rakkachaa fi hidhamaa kan ture Marroo. Yeroo sana Eertiraa kan turan hooggantoonni ABO akka inni gara lixa Oromiyaa deemuuf ajajan. Innis sagalee isaa balleessee ajajatti kenname baate gara Wallaggaatti deebi'e. Yeroo inni Wallagga ga'ee hojii isaa jalqabu dargaggoonni baay'een atumti nu leenjisii nu hidhachiisi malee si faana hiriirura jechuun gara isaatti akka fiigan kan godhan taateewwan lama laal. Tokko bara 2012 mormii Oromiyaa keessatti ka'e yoo ta'u dargaggoota baay'ee filachuun miseensa ABO akka dabalu godheera. Kan biraa immoo kabaja ayyaana Irreechaa irratti kan uumame dargaggoota meeshaa milishaa gandaa warra jedhaman irra saamuun dargaggoonni naannichaa gara ABO'tti dabalaman. 2016 ABO'n godinoota Wallaggaa arfan keessaa aanota baay'ee dursummaa Jaalmarrootiin to'ate gandoota baadiyyaa bulchaa ture. Dr. Abiyyi gara aangootti erga dhufee booda naannoo sana humni mootummaa jiru dadhabe. Haala mijataa kanaan fayyadamee ABO'n godinoota karaa lixaa jiran to'ate. Eegaa kana booda mootummaan inni haaraan ODP'n durfamuu fi Daawud Ibsaan kan durfamu ABO'n Eertiraa irratti walii galuun boqonnaa haaraan paartii haaraa uumuuf walii galan. Gara biyyaattis galan. Kana booda jaarsoliin biyyaa fi abbaa gadaa walitti dabaluun koree dhaaban. ABO'n hidhannoo hiikkatee gara biyyaatti akka deebi'us jaarsummaa jalqaban. Jaarsummaa kanaan miseensota ABO hidhatanii turan keessa hiikkatanii galan. Jaalmarroon garuu qofaa koo hafeen qabsa'a malee meeshaa koo lafa hin kaa'u jedhee ejjennoo isaa hin jijjiiramne dhageesse. Sooshaal miidiyaa irratti viidiyoo isaatii tokko oliin kan dhageessise Marroon tasuma ODP akka hin amanne meeshaa hiikkadhaa yoo jedhamtanis akka hin hiikkanne jedhee miseensota ABO'f dabarse. Koree araaraa kan jedhame anaan qaamaan na argee na haasofsiisuu eeyyamamaa miti. Isaan fedhiin isaanii waraana koo tokko tokkoon hiikkachiisuudha jedhee dubbate. Itti dabalees isaan waraanicha mancaasuuf socho'aa kan jiran jedhee himate. Dursaan ABO kan ta'an Daawud Ibsaan koree araaraa deeggaruun waraanni ABO waamicha godhameefii fudhachuun gara bakka qophaa'eefitti akka deeman ergaa dabarsuun isaanii ni yaadatama. Jaalmarroon hooggantoota keef ni ajajamtamoo hin ajajamtu jedhamee gaaffii gaafatameef yoo deebisu akkas jedhe. Hooggantoonni koo waan isaan jedhan ABO'n kanuma keessan dhaqaatii mariisa waan isaan siniin jedhanis dhagaa jedhe. Itti dabalees gaafa dubbatu ani wantoota faayidaa qaban irratti mari'anna jedhe malee propagandaan poolitikaa bu'aa hin qabu. Uummanni Oromoos cunqurfamuu hin qabuun jedhaa jedhe. Isaan garuu miseensota waraanaa keenyatti bilbiluun tokko tokkoon hojii waraana diiguu hojjechaa jiru jechuun waraanicha diiguuf hojii hojjetamaa jiru irratti dheekkamsa isaa dhageessise. Yeroo kana rakkinni jiru furmaata hin arganne jedhee kan amanu Marroon amma kan isaan hiikkachiisan dhibbarraa harka 5 hin ta'u. Harki 95 ammayyuu hidhatanii jiru jechuun dubbata. Gara fuulduraatti qabsoo hadhooftuu gochuun keenya itti fufa kan jedhe Marroon qofaa koo yoon hafeeyyuu qabsoon koo itti fufa. Karoorri koos kan qabsoo hidhannoo akka itti fufu dubbateera. Waamicha godhameefii fudhachuun kan galan keessaa tokko kan ture waraanicha keessatti barsiisuun kan gaggeessaa ture ga'eessi waggaa 57 obbo Taaffasee Olaaraa yeroo sana akka dubbatanitti Marroon deebi'uun barbaadu. Bilbilee nu arrabsaa jira. Harka keessan abbaa gadaaf warri laattan gocha qabsoo keenyaan alatee raawwattan seenaan isinitti murteessa jechuun nu akeekkachiisee jedhan. Itti dabalee lafa Oromoo dirree waraanaa gochuu barbaada. Uummanni nagaa otoo barbaadu inni ammayyuu dhiiga dhangalaasuu yaada yoo ta'e dogongoreeraa jedhe. Egaa waamicha abbaa gadaa fudhachuun warra galan sodaachisteettaa jedhee gaafa gaafatamu Marroon akkas jedhe. Sodaachisuu maaliiti? Meeshaa hidhanneetu dhaabannu ture kan isaan deemaa turan. Filannoo isaaniidha. Eenyuyyuu eenyuun hin sodaachisne. Egaa araara kanaan itti aanaan Marroo kan ture diinaraas utuu hin hafin waamicha fudhachuun gatee deemeera. Diinaraas waa'ee Marroo gaafatamee gaafa deebisu mo'amuutti fokkaate. Wanta namni jedhu hin fudhatu. Erga jedhee booda kanaan ala rakkina biraa hin qabu jedhee waa'ee Marroo ibse. Yeroo kana egaa Jaalmarroo faana walii galee hiikkachiisee bosona akka ba'aniif koree dhaabbateef barreessaa kan ture Jawaar Mohaammed gaafa dubbatu gara lixaatti kan deeman obbo Baqqalee Garbaa fi abbaa gadaa Bayyanee Sanbatoo yaalii isaan godhan hin milkoofne jedhe. Bifa kanaan bosona mana isaa godhatee kan itti fufe Jaalmarroon lixa Oromiyaa irratti kan inni ijaare miseensota ABO irratti hoogganaa ta'e mootummaa sodaachisaa akka jiru beekamaadha. Yeroo dhiyoo as Jaalmarroon waraana isaa faana jira naannoo jedhamu odeeffannoon tokko dhaga'ama. Intarneetii ta'e bilbilli kan jedhamu hunduu addaan cite. Uummanni yaada mataasaa jechuu eegale. Mootummaan neetwoorkii addaan kutee ABO waraanaa jira.
kan jedhu sooshaal miidiyaa guute. Torbee oduun kun dhaga'ame keessa odeeffannoon biraa baate. Yuunivarsiitii Dambidolloo irraa gara biyya isaaniitti utuu galaa jiranii barattoonni naannoo Amaaraa ukkaanfaman. Dhimmoota kana irratti deebii Jaalmarroo barbaacha BBC'n Afaan Oromoo gara Jaalmarrootti bilbile. Jaalmarroonis deebise. BBC'n amma naannoo kee maaltu jira jedhee yoo gaafatu Jaalmarroonis isa ammaa xiqqoo adda kan godhu bilbillii fi daataan moobaayilaa baduusaadha. Uummanni wal quunnamaa hin jiru. Kan isaan yaadan waraana ABO irratti miidhaa geessisuu waan hin dandeenyeef karaa adda ta'een itti deemuu isaaniidha. Waraana baay'ee konkolaataan guuraa turan. Dabalataanis humna addaa yeroo darbe leenjisan as erganiiru. Kun icciitii miti. Uummata keessa deddeebi'aa turan konkolaataa uummataa fayyadamu. Yeroo hunda dhufu deebi'uun hin jiru. BBC'nis hin deebi'ani gaafa jettu achumatti dhumu jechuu keedha gaafa jedhu kun deebii gabaabaadha jedhe. Yuunivarsiitii Dambidolloo kan baratan barattoonni 17 humna hidhateen ukkaanfamaniiru. Dambidolloof Gambeellaa gidduutti waraana keessatti ukkaamse isa jedhuuf gaafa deebisu immoo kana yeroo jalqabaaf kanan dhagahaa jiru sirraatiidha. Waraanni keenya gocha akkasii hin raawwatu. Barattoota yuunivarsiitii faana walitti dhufeenya hin qabnu. Kuni tasumaa hin ta'u. Kanaan duras hin taane gara fuulduraattis hin ta'u jedhee deebisaa kenneera. Gaaffiin BBC inni itti aanu Jaalmarroon TPLF faana hojjechaa jira. Yeroo darbes Maqalee ture kan jedhu ture. Jaalmarroo yoo deebisu yoo barbaaddan Marroon du'eera, yoo barbaaddan Maqalee jira. Ijoolleen Oromoo waan barbaadan qabu. Oromoon of danda'ee poolitikaa mataasaa dursuu qaba. Ofiin of bulchuu danda'a. Isaan garuu kana deebisuuf karaa Amaaraa nu baasa jedhanii sababa barbaadu. Marroo yookaan ABO'n warra kaan faana hojjetu jedhu. Nuti of dandeenyee sochoona. Maalumaafuu ani kan hin argamu bosona Oromiyaa buna Wallaggaa jala. Gaaffiin BBC inni itti aanu Wallagga irraa intarneetii fi bilbila addaan citeera yeroo jedhamutti akkamittiin si argachuu dandeenya? Jaalmarroo yoo deebisu dhugaadha. Guutummaa Oromiyaa irraa neetworkii yoo citeyyuu guutummaa Itoophiyaa irraas dabalataan yoo citeyyuu waraanni ABO neetworkii mataa isaa qabaachuusaa kanarraa hubatta. Waraanni keenya wal quunnamaa jira. Kun deebii isa xumuraa ture. Egaan hordoftoota keenya Jaalmarroon akkuma jedhe humna waraanaa Itoophiyaa on kuteessee bilisummaa jedhe kana uummata Oromoof fidee dhufaa kan jedhu gaaffii namoota baay'eedha. Kan kana qindeessee isiniif dhiyeesse ani Jirraa Baqqalaadhaa. Chaanaalii keenya waliin waan jedhu sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'a. Odeeffannoowwan haaraa argadhaa.